Egaan kabajamoo daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kanatti dirree seenuudhaaf kan deeman garee utaa waayoo Minnesota fi akkasumas immoo madda waraaboo Seattle Washington yeroo ammaa kanatti tapha gaarii nutti agarsiisuudhaaf deemna jechuudha. Egaan jidduu kanatti immoo sagantaa addaa qabna jechuudha. Egaan al takka dhageeffadhaa sagantaan qabnu kun immoo egaan akkuma beekamu ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa biyya keenyatti argaman ji'oota 8 hanga ammaa mormii osoo walirraan dhaabne ajjeefamaatiin biyya ari'amaa akkasumas immoo hidhamaa jiranii hanga ammaatti nama 600 olitti jechuudha rasaasaa wayyaaneetiin kan dhumatan jechuudha. Nu asitti walgeenyee bashannanee taphataa jirra isaan immoo rasaasaa wayyaaneetiin dhumataa jiranii al takka isaaniif immoo daqiiqaa muraasaaf yaadachuuwwan barbaadaniif sagantaa qopheessanii Oromoo TV'n obbo Sa'iid Alii jechuudha gamasitti sin dabarsaa amma turtii gaarii. Oromoo galatoomi baga nagaan dhuftan warri biyya kana jirtanis kan kutaa biraatirraa dhuftanis marti keessanuu baga nagaan dhuftan isinin jedha Oromoo TV'n as Minnesootarraa baga nagaan dhuftan lammiiwwan Oromoo yeroo akkanatti isin gammachuudhaan dhuftan Osfaanaan waggaa 20ffaa yeroo kabaju kana keessatti namoota wareegama qaalii baasantu jira. Ilmaan Oromoo kaadhan wajjin hin jirre jira. Waggaa 20 imala dheeraa keessa deemanii har'aan tana isaan kufanii jiran. Isaan kana har'aan tana gaddaan yaadanna. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Ammoo akkasumas warroonni dadhabanii umriin jirantu jira. Nu keessa jiran. Isaan keessa amma fakkeenyaaf maqaa kaasuudhaaf amma obbo Ashiqoo reebsan akkasitti taa'ee dubbate kana. Namni biraa Saalah Siyyoo akkasumas ammoo Eeliyaas Ibsaa akkasumas obbo Maammaa Argootiif namoota hedduu kana keessa jira. Isaaniinis galatoomaa jechuu barbaadna. Galatoomaa. Yaa lammiiwwan Oromoo yeroo akkanatti gammaddanii as dhuftan kana biyya keessatti namoota du'antu jira. Lammiiwwan Oromoo dhumaa jiran, qeerroon Oromoo du'aa jiran, haati Oromoodhaa tokkocha si awwaalachaa jirti. Abbaan Oromoo ilma isaa tokkocha dhabaa jira. Har'a isin warra asitti argamtan kun har'aan tana deeggarsa keessa mul'isuu qabdan. Kanaafuu wanni tokko maali? Har'a hidhaa keessatti, Qilintoo keessatti, Qaallittii keessatti namoota du'aa jirantu jira. Maakalaawii keessatti namoota dararamaa jiran sana. Baqqalaa Garbaa yaadanna. Goota Oromooti. Baqqalaa Garbaa obbo Baqqalaa Garbaa goota Oromooti. Kaayoo isaan hidhamaniif nu hundinuu ni deeggarra. Akkasuma koreen falmituu furmaata barbaddu muslimaa ka hidhaman har'aan tana akka obbo Ahmad Jamal Faalleen rakkinna guddaa akka qaban beeytanii isaanis ammootu wajjin dhaabbanna. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoodhaa waan tokko wajjin jechuu barbaanna. Maaliifi har'aan tana fincilli xumura diddaa gabrummaadhaa finiinaa jira. Ilmaan Oromoo du'aa jiran. Kanaafuu bakka jirtanitti hundi keessanii ol kaatanii mallattoo kan agarsiisuu qabna. Ammaan tana addunyaatti agarsiisu. Tokkochi keessan bakka jirtanii kaa bakka kana mallattoo kan agarsiisu. Oromoo ka'i bakka jirtu ol ka'i. Kun agarsiisa. Nulleen Oromoodha. Qabsoo uummata keenyaa ni deeggarra. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo keenya. Qabsoo teenya. Oromoon duubatti hin deebi'u. Ajjeechaan duubatti Oromoo hin deebiftu. Fincilli diddaa gabrummaadhaa itti fufa. Fincilli xumura diddaa gabrummaadhaa itti fufa. Oromoon ni mooti. Injifannoon ka Oromooti. Injifannoo galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa ta'a.
Lalisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Dia foto